Ibiddi waraanaa addunyaa sadarkaa deebi'uu hin dandeenye irra gaheera. Daangaan ofirraa ittisuu gara rooba haloo ba'uutti jijjiirameera. Ganamaarraa Iraan humnoota Ameerikaa irratti kallattiin haleellaa sibiila baalaastikii yeroo bantu utubaan lafaa baachuu dadhabuun kirkireera. Kanuma walii fuuldurri kaaba Israa'el guutumatti caccabuun abjuu halkanii sibiilaan hiikamu ta'eera. Samiin rokkeettidhaan yeroo qotamaa jirutti galaanni jeeqamuun sirni addunyaa ija keenya duratti caccabaa jira. Sararoonni diimaan guutumatti ciccituun bahii giddu galeessaa ifatti daangaa qaxxaamuruun abiddi naannoo walii galaa to'annoo hin qabne jala ooleera. Jalqaba torbee dhiigan jiidhe kanatti samiin badiisa roobuun saboonni guutumatti lubbuun jiraachuu isaaniif falmuu jalqabaniiru. Dippiloomaasii dadhabaaf fakkeessaa tures gara daaratti gadi bu'eera. Gabaasa ganama kana ba'een jeettiin dhoksaa Ameerikaa daangaa Riippablika Islaamaa cabsuun guutuu biyyattii irratti rooba sibiila sodaachisaa ta'e roobsaniiru. Ajajni giddu galeessaa Ameerikaa Siitkoom xiyyaaronni waraanaa Ameerikaa kallattiin Iraan irratti haleellaa guddaa raawwachuu isaanii ifatti mirkaneesseera. Waraanni Iraan guyyaa kaleessaa diroonii Ameerikaa Piriidaator kuffisuu isaatiif haloo ba'uu akka ta'e ibseera. Jeettonni waraanaa Ameerikaa kallattiin haleellaa hamaa buufataalee raadara waraana Iraaniif waajjira muummee ajajaa fi to'annoo diroonii magaalaa Goorukii keessatti argamuuf odola Tarsiimoo Qeeshim guutumatti hojiin ala taasisuu himeera. Waashingten ittisa qilleensa fi toora to'annoo lafoo kan koorporeeshinii eegdota warraaqsa Islaamaa guutumatti dhabamsiisuu himteetti. Yaa ta'u malee koreen eegdota warraaqsaa battalumatti haleellaa sodaachisaa ta'een deebii kenneera. Koreen eegdota warraaqsaa haleellaa Ameerikaan odola Siriik irratti raawwatte mirkaneessuun impaayirri Ameerikaa balbala Siyool ifatti banee jira jechuun labseera. Boombiin Ameerikaa Iraan irratti yommuu bu'u battaluma sanatti abiddi waraanaa naannoo guututti dhangala'eera. Rifaatuun halkan walakkaa biyya boba'aan badhaate Kuweetitti qabateera. Saayiraniin balaa tasaa guutuu biyyattii keessatti gadooduun lammiileen miiliyoonaan lakkaa'aman atattamaan gara gaaddisaa baqataniiru. Humni waraanaa Kuweet ibsa kenne sirnoonni ittisa qilleensaa biyyattii dambalii misaayila baalaastikii fi tuuta diroonii Iraan irraa dhufan qolachaa akka jiru labseera. Dhohiinsi guddaan naannoo Jaahiraa dhiha magaalaa Kuweet caccabsuun IRGC'n haleellaa haloo ba'uu guddaa lafa raasuu jalqabu himeera. Haleellaan kun kallattii wiirtuu waraanaa Ameerikaa waliin hiriira qaban irratti kan kaayyeffate ta'uus mirkaneesseera. Abiddi waraanaa addunyaa sadarkaa deebi'uu hin dandeenye irra gaheera. Daangaan ofirraa ittisuu gara rooba haloo ba'uutti jijjiirameera. Ganamaarraa Iraan humnoota Ameerikaa irratti kallattiin haleellaa sibiila baalaastikii yeroo bantu lafti baachuu dadhabuun kirkireera. Ajajni giddu galeessaa Ameerikaa Siitkoom haleellaa guddaa dhaabbilee waraana Iraan Goorukii fi Qeeshim irratti raawwateen erga dhaadatee sa'aatii muraasa booda humni Aerospeesii koorporeeshinii eegdota warraaqsa Islaamaa aarii guutuu humna guddaa qabuun deebii kenneera. Ganamaarraa sa'aatii jalqabaa fi gurraacha ta'een Ameerikaan akeekkachiisa dippiloomaasii bira darbuun odola Iraan erga rukuttee booda Iraan buufataalee xiyyaara Ameerikaa irratti kallattiin haleellaa hamaa ba'uun haloo ba'uu jalqabdeetti. Ajajni olaanaan koree eegdota warraaqsaa misaayilli baalaastikii sirriitti qajeelfamu kallattiin buufataa Ameerikaa rukutuu himaniiru. Buufataalee Ameerikaa gara awwaala sibiila fi daaratti jijjiirus mirkaneessaniiru. Humni Aerospeesii eegdota warraaqsaa akeekkachiisa sibiila uffate kallattiin gooftaa Waayit Haawusiif kenneera. Ameerikaan dhugaa humna abiddaa keenyaaf ija ishee bantee yaa hubattu jechuun waraanni Ameerikaa dachee keenya erga rukutee booda deebii kanaaf loltoonni keenya buufataalee Ameerikaa rukutaniiru. Guutumatti balleessaniiru jechuun ibseera. Kana malees yoo weerarri kun irra deebiin jalqabe deebiin keenya itti aanu guutumatti sirna Ameerikaa daa'imman ajjeesu akka awwaalu ifa goona jedheera. Buufanni xiyyaaraa Ameerikaa gubachaa yeroo jirutti dacheen Israa'el rooba sibiilaa jalatti caccabaa jirti. Guddina ajaa'ibsiisaa hooggantoota Israa'el guutumatti laamshesse keessatti chaanaaliin Ibrootaa reefu dhugaa sodaachisaa tokko amaneera. Waraanni Israa'el guutumatti of eeggannoo malee qabameera. Ciminni haloo ba'uu Hizboolaa irraa kennamu magaalota Israa'el siribeera. Benjaamin Netanyaahuu Libaanos irratti haleellaa lafoo babal'isaa yeroo jirutti Hizboolaan battalumatti tooftaa deebii kennuu jijjiiruun obomboleettii hamaa rokkeettii fi diroonii of ajjeesu dambalii guddaan gadi lakkiseera. Ji'oota booda yeroo jalqabaatiif ittisni sibiilaa Israa'el guutumatti liqinfameera. Duumessi ulfaataan dhuma hin qabne samii keessa cicciruun kallattii magaalota gurguddoo kaaba Israa'el torba liqimseera. Miidiyaaleen Israa'el haloo to'annoo dhabe kana rifaatuu guddaan gabaasaniiru. Muummichi ministeeraa Benjaamin Netanyaahuu uummanni guutuun boombii dukkanaa dhiibbaa rokkeettii fi dhohiinsa walitti fufiinsa qabu jalatti qabamuun booda marii nagaa hatattamaa gochuuf waamuun isaanis dhaga'ameera. Kanuma waliin daangaa kibba Libaanos irratti tuunni diroonii Hizboolaa sadarkaa olaanaa qabu loltoota Israa'el walitti qabamanii jiran irratti roobuun gammoojjii gara abiddaatti jijjiiraniiru.
Jettiin Ameerikaa Iraan irratti yeroo gadi lakkifamu buufanni xiyyaara Ameerikaa misaayila Iraaniin barbadaa'eera. Taankonni Israa'el daangaa Libaanos caccabsaa yeroo jiranitti magaalonni Israa'el weerara rookeettii kanaan duraan argamneen gubataniiru. Sararri diimanduu samiin abidda roobsuun galaanni jeeqameera. Gaarreen ofii isaanii maashinii waraanaatiin qotamaa jiru. Yeroo naannichi gubbaa haga jalaatti gubatu huccuu siyaasa marii nagaa guutumatti bittinnaa'eera. Waliin dippiloomaasii qooda guddaa qabu walamantaa dhabuu humnoota gurguddoo gidduutti manca'u sadarkaadhumaarra gaheera. Giddugala imaammata idil addunyaa keessatti hojjetaa olaanaa kan ta'e Nigaar Murtaazaa fi reefuu dhugaa sodaachisaa sammuu ajajaa olaanaa Iraan keessa jiru tokko saaxileera. Waliigalteen caccabuu fi boombiin Ameerikaa marii nagaa gidduutti kufuun Iraan hoogganaa olaanaa Waashingtan irraa amantaa zeeroo akka qabdu taasiseera. Mariisistoonni Iraan addunyaan kiyyoo nuti keessa jirru yaa hubattu jechuun yeroo hunda quba keenya qaataa qawwee irratti qabanne marii nagaa keessa deemaa jirra jedhaniiru. Dippiloomaatota waliin haasofna garuu ijji keenya samii irratti maxxaneera. Yeroo kamiyyuu boombiin Ameerikaa mataa keenya irratti akka roobu guutumatti eegaa jirra jechuunis himaniiru. Walamantaan du'uun utubaaleen marii socho'uu itti fufanis afaan humnaa malee wanti hafee hin jiru jedhaniiru. Rakkoon kun gara maraatummaatitti kan dhiibame yeroo pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp aartii namtolchee fayyadamuun kaartaa Iraan guutumatti alaabaa Ameerikaatiin haguuganitti yoo ta'u, kunis hawwii dachee Iraan guutumatti weeraruuf qaban irraa akka ka'e xiinxaltoonni idil addunyaa akeekaniiru. Taateen kun dippiloomaatota idil addunyaa rifaa'iseera. Haa ta'u malee uummata Iraan gidduutti garuu tokkummaan humna voolkaanoo qabu akka ijaaramu taasisuun harka kennachuunis hin jiraatu jedhaniiru. Gama biraatiin xiinxaltoonni basaasaa addunyaa reefuu dhugaa sodaachisaa tokko saaxilaniiru. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp boqonnaa malee Iraan irratti boombii darbachuun sirna Riippablika Islaamaa guutumatti caccabsuu akka hin dandeenye himameera. Waraanni kun tooftaa bu'aa zeeroo ta'een gara kiyyoo balaa ta'etti jijjiirameera. Tiraamp akeekkachiisa ogeeyyii isaanii diduun Iraan irratti weerara erga bananii booda osoo hin beekamiin Teheraan olaantummaa guutuu Strait of Hormuz irratti akka argattu taasisaniiru. Rakkoon kunis gatii anniisaa addunyaa dabaluun diinagdee Ameerikaa dhiiga dhangalaaseera. Handhuura Iraan irraa ajajni olaanaan reefuu rukuttaa saayikooloojii olaantummaa guutuu qabu gadi lakkiseera. Itti aanaan dhimma siyaasaa Koree hidhata warraaqsaa Birgaadeer Jeneraal Yoodaa Jaafaanii shallaggiin tarsiimoo Tiraamp dogoggora lubbuu namaa galaafatu ta'uu labsuun Waayit Haawusitti qoosuuf gara dambalii qilleensaa ba'aniiru. Jaafaaniin addunyaan kufaatii Ameerikaa mudate yaa argitu jechuun Tiraamp dandeettii niikuleeraa keenya dhabamsiisuun misaayila keenya dhabamsiisuu fi mootummaa keenya guyyoota muraasa keessatti kuffisuu barbaadee ture jedheera. Kana mannaa Iraan injifannoo guutuu keessa dabartee jirti jechuun amma Tiraamp filannoo gaarii daandii badaa yookiin daandii hamaa gidduudhaa filachuu qaba jedheera. Gabateen cheezii addunyaa reefuu dheekkamsa guutuu waraana xiinsammuutti dhooheera. Gooftonni Waashingtanii fi ajajoonni Teheraan tapha guddaa ji'oopolitikaa irratti gaafa isaanii cufu sararri diimaan guutumatti gubateera. Galgala kana pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan irratti injifannoo niikuleeraa guddaa galmeessisuuf gara intarneetii dhufaniiru. Yaa ta'u malee golee dippiloomaasii dhoksaa Paakistaan keessatti seera baastonni Iraan reefuu labsii lafa raasuu fi kasseeneffama Ameerikaa fakkeessatti jijjiiru saaxilaniiru. Galgala kana wal morkii dhoohaa ta'een dhiibbaa biyya keessaa guddaa fi galoo galaana Pershaa keessatti kufaatiin kan isaan mudate Doonaald Tiraamp callisa isaanii cabsuun miidiyaalee addunyaa irratti haleellaa deebii aarii guddaa qabuu fi saffisa guddaa qabu bananiiru. Waltajjii isaanii Tiruu Sooshaal irratti qubee gurguddaan barreessuun gabaasa bulchiinsi isaanii fashalaa'ee jedhu kuffisaniiru. Waliigalteen Iraan waliin godhamu dhaabbataadhaan Teheraan gonkumaa meeshaa niikuleeraa akka hin arganne kan dhorkudha jechuunis ibsaniiru. Tiraamp jechoota ciccimoo fayyadamuun miidiyaaleen malaammaltummaadhaan guutaman qabiyyee waliigaltee seena qabeessa kana dogoggoraan ibsuu yaadiisan jedheera. Waliigalteen keenya humna guddaa qabu Iraan gonkumaa meeshaa niikuleeraa akka hin arganne kan dhorkudha jechuunis ibsaniiru. Yaa ta'u malee Tiraamp seeneffama isaa Waashingtanitti yeroo kabaju dhugaa cimaan Iraan keessa jiru jechoota isaa guutumatti dhoqqee dibeera. Haleellaa deebii ajaa'ibsiisaa ta'een Koreen nageenyaa biyyaalessaa Iraan reefuu gabaasa Ameerikaa kana cicciraniiru. Koreen nageenya biyyaalessaa fi imaammata alaa paarlaamaa Iraan kan ta'an Ismaa'eel Koosaariin dhugaa jiru saaxiluuf gaafiif deebii hatattamaa Raashiyaa Tuudee waliin taasisaniiru. Hooggantichi Iraan dhimma niikuleeraa guutumatti minjaalarraa akka baaftee fi ajandaarraa akka kaafamu ifatti labseera. Iraan mirga yuuraaneemii oomishuurraa gonkumaa duubatti hin deebitus jedheera. Koosaariin dabaluun ibsi Doonaald Tiraamp irra deddeebiin kennan soba gaddisiisaa gatii anniisaa addunyaa to'achuuf malee homaa miti jedheera. Dhimmi niikuleeraa xumurameera kana booda qaama marii kanaa miti. Quba keenya misaayila irratti qabannee tarkaanfii socho'aa jirra jechuunis ibseera. Nuti Ameerikaan amannu haga Waashingten uggura galaanaa kaaftutti
inchii tokkollee hin sochoonus jedheera. Ameerikaan humna ishee mo'ame naannoo keenya keessaa baastee weerara ishee beenyaa guutuu kaffaluu qabdi jechuun ifoomseera. Mormiin Teheraan irraa dhufe gaara sibiilaa ta'uun jabaatee dhaabbateera. Mariin giddu galeessitoota Paakistaanii fi Kwaataar jalatti itti fufee jiraatus ajajni olaanaan Iraan nagaa kan kadhanne ifatti beeksiseera. Mariisistoonni Iraan nagaa Riippablika Islaamaa kan kabachiisu misaayilota Iraan dirree waraanatti argamu malee marii nagaa USA waliin godhamuu mitis jedhaniiru. Kana malees Iraan Strait of Hormuz irratti to'annoo waraana guutuu akka qabdu himuun gaafiin Tiraamp dallaa diddaa konkiriitii jabaa rukutaa jira jetteetti. Pireezidaantiin Ameerikaa miidiyaa hawaasaa irratti ugguranii koloraa guutuu ta'e yeroo labsuun koreen nageenya biyyaalessaa Iraan sobduu jedhee isaan waamuun dhimmi koloraa guutumatti minjaalarraa akka bu'e yaadachiiseera. Barreeffamni dhukaasa dhaabuu sa'aatiin jijjiiramuun samiin abiddaan qotame galaanonni doonii waraanaatiin jeeqamuun gaarreen kufaatiidhuma yookiin immoo dippiloomaasii eegaa jiru. Kun jeessees afaan Oromoo Niwus sagalee tokkicha samii qotu lafa raasuu fi gaara diigudha. Miidiyaa keessa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun sagalee humnaa waliin dhaabbachuun dagatinaa isiniin jenna. Odeeffannoo waqtaa'oo biroo qabannee haga walitti deebinutti bakka jirtan hundatti hamtuun isiniin argin jenne asumaan nagaadhaan manna.